maatiin ani keessatti guddadhe akkuma namoota kaanii umriin koo barnootaaf yeroo ga'utti maqaa Shawaayyee Muhammadiin mana barumsaa naannoo keenyatti argamutti geessanii na galmeessanii. Ana waliin daa'imni sadii mana tokko keessatti guddachaa yeroo jiraannu garaagarummaa guddaan haala guddina keenyaa keessatti ifa bahee anaaf ni mul'ata ture. Ani yeroo sanatti daa'ima xiqqoo fi homaa wantoota adda baafadhee beekuun koo natti ulfaachuu danda'us wantoonni hedduun garuu rakkoo xiinsammuu kiyya irratti geessisuun isaanii hin oolle. Abbaan kiyya akkuma kutaa tokkoffaa na galmeessee dhufetti yeroon daftara naaf biti jedheen abbaa kiyya gaafadhu deemiitii haadha keetiin daftara naaf biti jedhi jedhee haadha kootti na erge. Anis haadha kootiin harmee daftara naaf biti jedheen yeroon ishee gaafadhu harmeen kiyyas daftaran barbaadu kutaa tokkoffaaf kan naaf ta'u akkuma nitti madheen deemteeti naaf bitte. Haaluma kanaan wantoonni hedduun anaaf dhoksaa ta'anii mana keenya keessatti otoon jiraachaati jiru guyyaa tokko obboloonni koo lamaan sun abbaa kiyya obbo Muhammadiitiin uffata naaf biti jedhanii akkuma gaafataniin innis deemee lamaan isaaniif uffata babbareedoo wayyaa aadaa isaaniif bitee dhufe. Anis haaluma kanaan abbaa kiyya natti fakkaatee abbaa anaafoo meerree uffanni naaf bitte jedheen yeroon isa gaafatadhu deemi haadha qabda haadha keetiin uffata naaf biti jedhii itti madhu naan jedhee gara haadha kootti na erge. Anis dhimma kana haadha kootti toon dubbatiin calluma jedheen yogguu sana bira darbe. Guyyaa tokko garuu mana ollaa keenyaa deemeen intalli ollaa keenyaa tokko ati kan eenyuuti jettee gaaffii na gaafatteen anis sodaa fi shakkii tokko malee ani kan Muhammadi jedheen deebii deebiseefi achumaan isheenis miira nama gaddisiisuun ayii jettee fuula gaddaa akkuma natti agarsiifteen anis maal taate jedheen yeroon gaafadhu abbaan kan kee Muhammadi miti ati dhalattee waggaa tokko ta'uun guutiin lubbuunsaa addunyaa kanarraa dabartee maqaansaa immoo Shumaa jedhama jettee anaa haga yoonaa wanta kana dhaga'ee hin beekne gurra kiyya na dhageessiste. Anis yeroo kanatti dhugaa waan natti hin fakkaanneef deemeen harmee kootiin dhuguma maqaan abbaa kootii Shumaa jedhama moo jedheen yeroon ishee gaafadhu harmeen kiyyas boo'ichaan imimmaan lolaasaa eeyyeen abbaan keetii Shumaa jedhama yeroo ijoollummaa kee lubbuunsaa addunyaa kanarraa dabarte jettee haati koos dabaltee natti himte. Anis yogguu sanatti daa'ima ta'us rakkinni waan baay'ee waan na barsiisteef wantan kanaan dura abbaan kiyya na gochaa ture hundumaa yaadadheen baay'ee boo'uu fi gadduun sammuu kiyyatti natti dhagahame. Kanumaanis firoota abbaa koo ani kanaan dura hin beekne barbaadee dhiyyaafachuun argee baree walitti boo'uun wanta abbaan kiyya kanaan dura na godhees tokko lamaan isaanitti hafuura koon baafadhe. Isaanis abbaan kiyya nama gaarii ta'uu fi anaanis baay'ee akka na jaallatu erga natti himanii booddee anis gara mana barumsaa deemeen maqaa kiyya obbo Muhammad irraatii gara Shawaayyee Shumiittiin jijjiirradhe. Kanumaanis barnoota koo hanga kutaa 8tti ergan baradhee booddee jireenyi harmeen kiyya jiraattu baay'ee na gammachiisus waan dideef tarii carraa biyya ormaa yoo yaale anaafis akka hiriyoota koo maatii kiyyaaf dabarsuu nan danda'a jedheen barumsa addaan kuteen paaspoortii baafachuun viizaan erga naaf dhufee booddee imala koo biyya hambaattiin taasise. Jireenyi biyya ormaa akka yaadan namaaf ta'uu baattus deemeen turtii yeroo muraasa booddee ergan ofiis of danda'e booddee harmee kiyyaa fi abbaa ormaa anaan na gubaa na guddise haadha koo waliin waan jiraatuuf isas gargaaruun eegale. Anis biyya Dubaay keessa waggaa 2 guutuu ergan jiraadhee booddee deemeen xiqqoo boqonnaa fudhadheen dhufa jedheen akkuma yaadeen gara biyya koo Itoophiyaatti imaluun buufata xiyyaaraa Boolee akkuman gaheen abbaa ormaa kanaan koottu na fuudhe akkuman jedheen innis dhufee na fuudhee birriin dalagadhee fidii na harka siifaa taa'u akkuma naan jedheen anis yeroo sanatti dadhabeenii fi tasuma harka na kuta jedhee waan hin yaanneef qarshii kiyya hundumaa 100 tole jedheen itti laadhe. Innis deemee qarshii sana buukii isaarratti erga galfatee booddee anaan harka qullaatti na hambisee qarshii kiyyas sa'aatii sanarraatii na harkaa fuudhuusaa dhibbatti na kaade. Anis kanatti baay'ee aaruun otuu boqonnaan koon dhumiin deebi'een gara biyya ormaatti balali'e. Ergan deemees kunoo waggaa tokko fixeera. Ani ijoollee waan hin ta'eef hojjedheeyyuu kanaa ol nan argadha. Isaaf garuu rabbi hojii isaa san dhawwatiin abbaa dhabuun kiyya dafqa koo lafatti balleesse. Otuu abbaan qabaadhee biyya ormaatti deemuuf sababan qabun ture. Rabbi abbaa ormaa akkasii isinirraatii haa qabu. Shawaayyee Shumaa Dubaay irraa nagaati.
Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi atiyocha guyyaa irraas xalayaa obboleettiin keenya Shawaayyeen du'aa irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a akkasiin itti bohaartanii fi irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya Shawaayyee xalayaa kana nuuf barreessuu keetiif guddaa galatoomisiin jecha obboloonni koo kabajamtootaaf jaallatamtoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya Shawaayyeetiif komentii jalatti akka barreessanii fi kabajaan isin gaafachaa. Egaan akkuma qabiyyee xalayaa kana argitanitti obboleettiin keenya Shawaayyeen abbaa ormaa birattidha kan isheen guddatte. Abbaan ormaa ishee kunillee rakkoo fi darara hedduu irratti geessiseetii ni jira. Dhalli namaa jireenya keessatti wanta inni hin dabarsinee fi rakkoon inni keessa hin jiraanne waa tokkollee hin jiru. Lafa kanarratti kan dhalannee sanyii Addaamii fi waan hundi keenyiyyuu yeroo guddannu ijoollummaa keenya irraatii kaasee qorumsaa fi rakkoo adda addaa arginee guddachuu ni dandeenya. Haaluma kanaan illee nutti fakkaata malee garuu itti siqnee yeroo laallee qorumsaa fi gidiraa hin argine jennee warri yaannu maatiiwwan yookiin mana sooressaa keessatti kan guddatan isaanillee akkuma keenya qorumsaa garaagaraatiin qoramanii nu guddatu. Akkuma obboleettiin keenya amma nutti himte qorumsoota hundumaa keessaa kan xiqqoo ulfaachuu danda'uu fi mo'atanii darbanii jiraachuuf rakkoo maatiiti. Sababoota garaagaraarraatiin kan ka'e sammuun keenya akka hin miidhamneef haati keenya abbaa gara biraatti heerumteetti yoo ta'e maqaa abbaa isa yeroo ammaa kana waliin jiruutiin nu waamuu ni dandeessi. Garuu dhugaansaa ishee bira waan jiruuf haga kanaatti hin dhibbisu. Abbaa ormaa yookiin haadha ormaa warreen jedhanillee namoota isaan guddisaa jiran akka ijoollee isaaniitti ilaaluun xiqqoo ulfaachuu ni danda'a. Haa ta'u malee garuu wanti kun guyyaa borii nurrallee ga'uu waan danda'uuf kutaan jireenyaa maal akka nu dubbisiiftu beekuun waan hin danda'amneef tokko keenyaaf jireenyi akkasii nuuf barnoota guddaa ni ta'a. Namoonni maatii isaanii biratti hin guddanne rakkinaa fi gadadoo adda addaa keessumaa ija addaatiin ilaalamuun yeroo guddatan ni argama. Kunis rakkoo xiinsammuu fi gara fuulduraa tarkaanfatanii akka hin deemneef abdii akka isaan hin godhanne sammuu isaanii keessatti kalaqee waan uumuu danda'uuf tarii nu birallee obbolaa keenya ta'anii abbaa yookiin haadhaan gargar kan ta'an mana maatii keenyaa keessaa jiraachuu waan danda'aniif nu illee ija obbolummaa guutuutiin waliin jiraachuudha kan nuti qabnu. Yoo nuti kana gochuutii baanne yeroo guddatanii bakka tokko gahan obbolummaa isaanii sababa xixiqqoo nuti ganamaan sammuu isaanii keessatti uumneen nurraa molquu waan danda'aniif yookiin guyyaa gaddaa yookiin gammachuu keenyaa keessatti sababa kanaatiin mufannoon nurratti argisiisu waan danda'aniif of eeggannoo cimaa gochuuti ni qabna. Bor jireenya keenya keessatti maaltu akka nu qunnamuu fi maalirra akka deemnu beekuu waan hin dandeenyeef wanta hojjennu hundumaa qajeelinaan yoo hojjenne fuuldura waaqayyootti illee gaarii waan ta'uuf tarii ijoollee ormaa nuti hin dhalchine yookiin dhalle kan obbolaa keenyaayyuu ta'uu kan danda'an guddisuu waan dandeenyuuf dirqamni nurra jiru garuu akka ijoollee keenyaatti ija tokkoon ilaallee guddisuudha kan nuti qabnu. Akkuma beekamu aadaa keenya keessattis sirna guddifachaa kan jedhu waan qabnuuf Oromoon dhala dhiiga isaa yookiin lafee isaa keessaa bahe otoo hin taane ormayyuu waamee ofitti moggaasee hammachuun ni guddifata. Kanarratti aadaa bareedaa waan qabnuuf nu illee dhaloonni bara kana jirru kana dagaagsuun kaleessa maatii keessatti miidhamnee guddanne irrayyuu yoo taane wanta kana garuu qalbiitti qabachuun humni keenyi kan danda'u yoo ta'e iyyuu namoota maatii dhabanii yookiin haadha yookiin abbaa dhabanii rakkatan naannoo keenya yoo jiraatan waanuma xiqqoo nuuf xiqqoote garuu isaaniif bakka guddaa kan qabu yoo gumaachinee fi eebba kan nuti argannu waaqarraati waan ta'eef kan qabnuun wal maddii dhaabbachuun hojii gaariidha. Kan nuyi wajjin jiraannu yookiin guddannu dhala namaa waan ta'eef kan nuyi guddinus dhala namaa waan ta'eef wanta rabbi godhe rabbumatti dhiisnee kan nuyi harka keenyarra jirutti garuu gaarummaatiin ija tokkoon wal ilaalaa wal haa guddisnu kan jedhu anis yaada dhuunfaa koo isiniif hin qaba. Yeroo ammaa kanatti addunyaan kun akkuma ilaalaa jirtan kan qabduun wal bira dhaabbachaati ni jirti. Har'a namni tokko waan tokko yoo rakkate bor immoo wanta gara biraatiin rakkachuu waan danda'uuf namichi rakkate nuyi har'a harka keenyatti hidhachuu dinne bor immoo haaloo nu ba'uu waan danda'uuf jaalalaa fi tokkummaan wal bira dhaabbachuuti ni qabna. Akkuma argaa jirtan Chaayinaan guyyaa kaleessaa rakkoo fi dhiphina guddaa keessa turte. Biyyoonni addunyaa hedduun isaaniillee dhibeen kun gara biyya keenyaa hin dhufu nuun hin ilaallatu jedhanii Chaayinaatti yeroo kolfan lammiiwwan Chaayinaa biyyoota garaagaraa keessaa dararaa yeroo turan har'a garuu dhibeen kun as deebi'ee addunyaa hundumaa faala waan jiruuf yeroo ammaa kanatti immoo Chaayinaan dhibee kana dandamachuun biyya keenya Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraarlee gargaaraa waan jirtuuf maddiitti immoo lammiiwwan Chaayinaa kaleessa arrabsoo fi dhiitamuun kun irra gahe lammiiwwan gara biraa biyya isaanii keessa jiraatan nuuf bahaa isin nuuf hin taatanii jechuun of harkaatti ni jirti. Kun seenaa jireenyaa obboleettiin keenya nuuf qoodde waliin waan wal qabatuuf namni akka haaloo nu hin baane gaarummaatii yoo dhaabbanne bor gaarummaatii waan gargaaramuu dandeenyuuf yeroo qabnuu fi arguu dandeenyutti isa
rakkatee fi dhiphate maddii dhaabbachuu waaqayyotu jaallata. Egaan obboleettii kiyyas wanti kun sitti hin dhagahamini. Rabbii wanta kana hundumaa bira si dabarsee guyyaa har'aa waan si geessiseef borus waan jiraattuuf namicha akkas si miidhe kanatti itti hin qabamini. Garaa kee keessaa dhiifama godhii fi bor siitiin yookiin isaatiin waan qunnamu waan hin beekamneef akka garaachi kee garaa jabaatee haaloo irratti hin baaneef eeggannoo gochuutu ni qabda. Seenaawwan hedduu nama gaddisiisan hedduun addunyaa kanarratti waan jiraniif atis abbaa dhabuun homaa miti. Namoonni abbaa fi haadhaaf akkanumallee fira tokkollee lafa kanarraatii hin qabne miileenaan lakkaawaman waan jiraniif kun sitti hin dhagahamini. Jireenya keessa dhufuu waaqayyoon otoo hin dallansiisiin namoota si maddii jiran gorsaa fi yaada sii firaniitiin